irreecha baga nuuruuf teegaa Oromoon si eegaa aadaa isaa waan taateefi baguma as baateefi meeqa waa dubbadhaa seenaa gubbaa nu badhaa waa'ee sirna abbaa gadaa isa irreechaaf abbaa seenaan dabaree darbaa waggaa 8 isa aangoo jijjiiru tasa dubbiin micciiru sirna dimookiraasii addunyaatti beekamaa yuuniskoo irratti eegama. Irreechi Oromummaa kan labsu wanta hamaa kan cabsu Oromoon uumaa isaa kan kadhatu kadhaa isaas kan abdatu ittiin deebii argatu. Oromoon waaqa uumaa kadhatee deebii isaa kan argate kadhatee bokkaa roobsa saawwa isaa ittiin goobsa dachee isaa ittiin coobsa barkii barakaa waama sirna abbaa gadaa dhaama. Wanta maa hin kadhatu waan sobaa hin dubbatu ammeenyi keessa jiru kan namni ittiin gidiru. Oromoon kadhatee dhageessisa dhabduu mucaa deessisa wanta qotetu marga quufaan barati darba waan Oromoon kadhatu Waaqayyo jalaan didu wanta gaarii kan fidu. Oromoon barkuma 3 dura kadhatee dubbii fura irreechi bakka Oromoon argu gadaa cimsatee darbu malee dachaaf tulluu sagadu callisee hin ragadu waaqa garaa gurraacha kan tulluuf uume dachaa jedhee Oromoon kadhata waan fedhii isaa argata. Irreechi Oromummaadha malee jamaa miti amantii seenaan akka himutti yaaluba dafaa jammoo inni jaallatu qomoo wangeela isaa lallabaa aadaa isaa kan barreesse Oromummaa jabeesse. Waaqa isaa kadhachaa aadaa isaan daganne Oromummaa isaan ganne Oromummaa isaa inaafaa wangeela isaa lallabaa aadaan saba Oromoo alagaammaaf caccabaa. Aadaa saba Oromoo maaliif dagannee badaa aadaa sirna abbaa gadaa jechuuti isa kakaase kanaaf aadaa as baase kitaaba gubbaa yaase. Kan biraas ni jira kan akka hiikaa waajii wanti inni barreesse immoo kan saamu wanta raajii aadaa durii akka tapha ijoollee aadaa isaa keessatti tasa wanta noollee aadaan koo baduunsaa honnee koona aarsaa jedheetu barreesse sheekoodhaan mammaaksa Asteer Gannoos jirti seenaat ishee faarsa. Aadaa kan abbaa keenyaa aadaa kan akaakayyuu sirna abbaa gadaa keenyaa inni addunyaaf ayyuu irreechi achi keessaa dhalate Oromoo sassaabbatee uumaa isaa kan kadhate irreechi Oromoof irree waaqa kadhachuuf dirree. Irreechi achi keessaa dhalate Oromoo sassaabbatee uumaa isaa kan kadhate irreechi Oromoof dirree waaqa kadhachuuf dirree. Irreechi isa Oromoof irree waaqa kadhachuuf dirree. Kan biyya keessaa dhiibnaan kan jiru biyya bakkee eenyummaa isaa kan arge dhalataan Oromoodha kan addunyaarra jiru kan yaada waliif hiru aadaa isaa hin dagatu Oromummaa isaa hin gatu maaf taana aadaan deegaa nutu cimsa ta'e egaa jedheetu mijeeffate akkasiin irreeffate. Oromummaa isaa beeka kanaaf aadaa isaa eegaa marga jiidhaa qabate uumaa isaa kan kadhate tokkummaan lafaa kaa'a Waaqayyos ni dhagaa. Waaqayyoon malee jira kan kadhannaa deebisu kan dadhabaa ceesisu abbaa dachaa abbaa gaaraa uumaan wanta hundaa mara Oromoon kanaan waaqa kadhata dafee deebii argata. Gaafa inni lafa uume gaafa samii diriirse eenyutu bira jira aadaa Oromoo irratti maaf immoo gara bira Oromoon waaqa malee hin beeku wanta bira. Oromoon kanaan waaqa kadhata dafee deebii argata gaafa inni lafa uume gaafa samii diriirse eenyutu bira jira aadaa Oromoo irratti maaf immoo gara bira Oromoon waaqa malee hin beeku wanta bira.